naannoo magaalaa seena qabeettii Gondar Azeezoo fi Maraakitti har'aan tana dhukaasni dhagahamaa akka ture himame. Magaalaa Gondar naannoo buufata xiyyaaraatti lola gaggeeffamaa jiruun tajaajilli balalii xiyyaaraa dhaabbatee akka jirus baramee jira. Kibxata dheengaddaa fannoon buufata xiyyaara idil-addunyaa Laallibalaa to'annoo koo jala oolchee jira kan jedhes ammas akkasumatti akka jiruu fi balaliin adda citee akka jiru jiraattonni magaalattiidha himanii jiru. Ministeera muummee Abiyyi Ahmadiin ajaja raayyaa ittisa biyyaa Fiildi Maarshaal Biraanuu Juulaa fi itti aanaa ministeera muummee kan ta'e Dammaqaa Mokonnoon dabalatee qondaalonni olaanoo mootummaa federaalaa waajjira ministeera muummeetti yaamamanii humna fannoo keessummaadhaan farrajuu akka qaban Abiyyi Ahmad yaada dhiyeessuuf illee ammoo itti aanaa ministeera muummee Dammaqaa Mokonnoon walgahii waajjira ministeera muummeetti gaggeeffamaa ture dhiitee bahu iccitiin jabduun miliixee baate nu geessee jirti. Qondaaltonni mootummaa federaalaa ol aanootaan kan sabaan Amaaraa hedduun isaanii humna fannoo kana mootummaan akka rukutu akka hin barbaanne ifatti ba'anii mormuus itti fufanii jiru. Humna fannoo kana mootummaan keessummaadhaan akka farrajus hin barbaadan ta'us ammoo naannoon Amaaraa aanaaleen naannoo Amaaraa hedduunii fi magaalonni hedduun harka humnoota finxaaleeyyii Amaaraa kanaattis kufaa jiraachuun himamee jira. Humni fannoo finxaaleeyyii Amaaraa naannoo Amaaraatti bilisiginnaa Amaaraa mootummaa Abiyyi Ahmadiif amanamoota naannicha harkaa baasaa jiraachuudhaa fi mootummaan naannoo Amaaraa harki tokko sadaffaan fannoo deeggaraa akka jiranii fi gaaffii saba Amaaraa deebisuudhaaf bilisiginnaan Abiyyi jaaree dandeettii hin qabdu jechuudhaan fannoo jala ammoo hiriiranii jiraachuun isaanii himamee jira. Kanumaatu ammoo daran kootoo sochii fannoo akka jabaatus godha jechuudhaan yeroo kanatti himamaa jira. Naannoon Amaaraa harka mootummaa federaalaatii bahurratti akka argamtu keessa beektoonni himaa jiru. Araa kiilottis waa dhalatanii jiru. Qondaaltota waraanaa sabaan Amaaraa ta'an dabalatee hogganoonni olaanoo mootummaa federaalaa tarkaanfii naannoo Amaaraa irratti raayyaan ittisa biyyattii fudhataa jiru mormanii jiraachuunis baramee jira. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmadii fi bilisiginnaan damee Oromiyaadha. Bilisiginnaan Amaaraa gara fannoo gore nu gana jechuudhaan ammoo dubbachaa jiraachuu qondaalli mootummaa tokko kan itti dhiyeenyaan keessa beekanis nutti himanii jiru. Bilisiginnaa yeroo kanatti kan Amaaraatii fi Oromoo jechuudhaanis wal dura dhaabbachuu jabeessanii itti fufanii jiru. Humni fannoo kun ammoo qondaaltota mootummaa federaalaa ol aanootaan sabaan Amaaraa fi ajajoota raayyaa ittisa biyyattii sabaan Amaaraa ta'an irraa deeggarsa jabaa argachaa akka jiruu fi tarkaanfii laaleessaan ministeera muummee Abiyyi Ahmadiin akka irratti fudhatamneef ammoo danqaa adda addaa qaamoleen garaagaraatis uumaa jiraachuun himamee jira. Yeroo humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa naannoo Amaaraa bakkoota hedduu qabatanii gara magaalaa guddoo Gondar tochuutti socho'aa jiran kanatti mootummaan federaalaa ibsa galgala kana baaseen ammoo humni kun mootummaa naannoo Amaaraa ol ta'uusaa argisiisee jira. Mootummichi ammoo tarkaanfii seera kabachiisu fudhachaatis hin jiru. Mootummaan federaalaa qophiidha humna kana barbadeessuuf jechuudhaan ibsa kan baase oggaa ta'u ammoo mootummaan naannoo Amaaraa ibsa kanaanis waan gammade hin fakkaatu. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn giddugala Oromiyaa keessa sossoo lixa Shaggar iddoo Taraaraa jedhamuudhaan beekamutti tarkaanfii fudhateen loltoota mootummaa hedduu fixuun barame. Lola kanarratti WBOn humnootii konkolaataaleedhaa fi meeshaalee waraanaa gurguddoo qabatanii loluuf turan dhahuudhaan barbadeessu WBOn jiddu galeessaa himee jira. Konkolaataalee kanneen keessa ammoo ajajoonni waraanaa 200 akka jiranii fi humnoonni wal makoo ta'an danuun akka argaman WBOn jiddu galeessaa kan beeksisee tarkaanfii jabduu fudhateen humna diinaatii kan jedhu raayyaa ittisa biyyattiidha. Jiddu galeessa keessatti barbadeessee jiraachuu beeksisee jira. Lolli jabaan waraana bilisummaa Oromoo WBOdhaa fi humnoota mootummaa gidduutti lixa Shaggar iddoowwan garagaraatti gaggeeffamaa jiru jabaatee akkuma itti fufetti jira. WBOn ammoo keessattuu jiddu galeessatti dhiyeenya kana humna isaa haaraa leenjii loltummaa laachaa fi ture. Kumootaan lakkaaman eebbisiisee bobbaasee akka jiru kan beeksise tarkaanfii jabduu yeroo ammaan tanaa fudhachaa jiru kanaanis injifannoo guddoo
gonfatee jiraachuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn zoonii giddu galeessaa humna lixaa fi kibba jiru caalaas mootummaa Abiyyi Ahmeditti yaaddoo hamtuu akkuma ta'etti jira. Humna isaa haaraa leenjisee bobbaasuu cinattis tarkaanfii jajjabduu mootummaa Abiyyi Ahmed naasiftu fudhachuus akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn lola guddaa guyyaa har'aan tanaa lixa Shaggar iddoo Taraaraa jedhamutti gaggeesse kanaan humnoota mootummaa Abiyyi Ahmed 170 ol barbadeessuudhaan 125 ol madeessee 47 olis booji'ee jiraachuu kan beeksise. Tarkaanfii jabduu fudhachaa jiru kanaan ammoo humnoota mootummaa Abiyyi Ahmed akkuma gaariitti adabuudhaan hidhannoowwan gurguddoos irraa gonfachaa jiraachuu WBOn jiddu galeessa Oromiyaa lixa Shaggar keessa sosoos beeksisee jira. Kana malees waraanni bilisummaa Oromoo WBOn magaalaa Naqamtee fi aanota baha Wallaggaa keessatti argaman garagaraa keessatti loltoota mootummaa Abiyyi Ahmed danuu isaanii adabaa jiraachuu kan beeksise. WBOn tarkaanfii jabduu aanota baha Wallaggaa fi Naqamtee keessatti fudhachaa jiruun humnoota mootummaa Abiyyi Ahmed akkuma gaariitti rukutee injifannoodhaan irra aanaa jiraachuus kan beeksise. Tarkaanfii jabduu yeroo ammaan tanaa fudhachaa jiru kanaan lixa dabalatee kibbaa fi amma jiddu galeessaatti humnoota mootummaa Abiyyi Ahmed sabicharraa ittisuudhaan duubatti deebisaa jiraachuus kan beeksise. Yeroo fannoodhaa fi Abiyyi Ahmed wal afaan deebi'aa jiraachuun himamaa jiru kanattis waraanni bilisummaa Oromoo WBOn tarkaanfii jajjabduu fudhachuurras duubatti hin deebine. WBOn waggoota afuriif lola guddaa gaggeessaa jiru kanaan humnoota mootummaa akkuma gaariitti rukutee hamma bilisummaattis loluuf akka jiru kan beeksise. Yeroo kanattis ammoo lixa dabalatee kibbaa fi jiddu galeessaa fi amma baattis tarkaanfii jajjabduu fudhachaa jiruun injifannoo gonfatee saba isaattis ammoo abdii horuudhaan sabicha diinarraa ittisaa akka jiruu fi buufataalee waraanaa danuus haaraa banachuudhaan mootummaa Abiyyi Ahmed kokkee qabaa jiraachuus beeksisee jira. Yeroo lolli hamaan Gondar, Qobboo Waldiyaa, Shaaroobiitii fi bakkeewwan birootti finxaaleeyyii fannoo Amaaraatii fi waraana raayyaa ittisa biyyattii jidduutti gaggeeffamaa jirutti pirezidaantiin naannoo Amaaraa Yiliqaal Kaffaaleedha qaamolee walitti bu'insa keessaa qooda fudhataa jiran gara mariitti akka deebi'an gaafatanii jiru. Pirezidaantichi kana kan dubbatan ammoo yerooniif raayyaan ittisa biyyattiidha kalee ibsa baaseen humna fannoo finxaaleeyyii Amaaraa rukutuuf akka jiru beeksisee fi guutumattu ammoo nan barbadees jechuudhaan ibsetti ammoo pirezidaantichi guyyaa har'aan tanaa ibsa baasaniin kana kan dubbatan oggaatu ammoo lolli guddaan humnoota finxaaleeyyii Amaaraatii fi humna raayyaa ittisa biyyattii gidduutti naannoo Gondar, Qobboo Waldiyaa fi Shaaroobiitii fi bakkeewwan birootti gaggeeffamaa kan jiru oggaatu ammoo pirezidaantiin naannoo Amaaraa gara mariitti qaamni kun akka deebi'uuf waamicha godhanii hidhannoo isaanii lafa kaanii karaa nagaa qofaan ammoo gaafii akka dhiyeessanii fi hawaasa naannoolee wajjin mari'achaa jiraachuu kan himan ammoo kanarratti mootummaan federaalaa waan jedhe hin qabu. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa Yiliqaal Kaffaaleedha ammoo gama isaaniitiin waamicha kana dabarsanillee humni finxaaleeyyii fannoo Amaaraa haga ammaatti waamicha kana gubbattis waan jedhe hin qabu. Lolli hamaan ammoo humnoota finxaaleeyyii kanaaf raayyaa ittisa biyyattii gidduutti jabaatee gaggeeffamus akkuma itti fufetti jira. Magaalaa Laallibalaa irraa ammoo fageenya dhiyootti dhukaasni meeshaalee gurguddoo akka dhagahamuu fi humnoonni mootummaatii fi humnoonni finxaaleeyyii fannoo Amaaraa kun wal dura dhaabbachaa jiraachuus ammoo uummanni naannichaa kan himan. Mootummaan naannoo Amaaraa ammoo gama isaatiin rakkoon naannoo Amaaraa keessa jiraachuu beeksisee akkuma kanaan duraatti qawwee lafa kaanii gara mariitti akka deebi'anis waamicha isaanii dabarsanii jiru. Dubbiin fannoo kun hamma masaraa mootummaattis muddama akka uumee fi wal qoodiinsa paartii Biltsiginnaa yookaan ammoo badhaadhina jedhamu gidduuttis uumee jiraachuun kan himame. Biltsiginnaan damee Amaaraa gama isaatiin humni kun akka rukutamu kan hin barbaanne ta'urraa yeroo kanatti dirratti bahuudhaan ibsa laateen humni kun gara mariitti deebi'uu qaba, walitti bu'insi dhaabbachuu qaba jechuudhaan waamicha dabarsee jira. Waamicha kana ammoo raayyaan ittisa biyyattiitis otoo hin fudhatin humnicha haleelus itti fufee jira. Finxaaleeyyiin Amaaraa yookaan fannoonis haga ammaatti
waan jedhe qabaachuu baatus lolicha jabeessee humna mootummaa irratti gaggeessaa jiraachuu kan beeksise tarkaanfii guyyoottan darban kana keessa fudhataa jiruun injifannos gonfachaa jiraachuu humni fannoo finxaaleeyyii Amaaraa kan beeksise raayyaan ammoo guyyaa har'aan tanaa tarkaanfii jajjabduu fudhachaa jiruun miseensota finxaaleeyyii danuu isaanii barbadeessee jiraachuu kan beeksise naannoo Gondar qobboodhaa fi waldiyaa dabalatee ammoo tarkaanfiin hamma finxaaleeyyii balleessuuttis itti fufa jechuudhaan raayyaan ittisa biyyattiidhaa kan beeksise humni addaa naannoo Amaaraa kanaan dura ammoo hidhannoo hin hiikannu jechuudhaan humna fannoo kanatti makamanis yeroo ammaan tanaa raayyaan ittisa biyyattiidhaa adabamaa jiraachuu kan beeksise tarkaanfii ilaaleessaallee fudhachuudhaafis akka jiru beeksisee jira.